Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa hiriyoota koo amantiin isiniif argisiisu iPhone irratti akkamitti akka viidiyoo daawunlood godhanudha jechaadha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana Facebook seenee ilaallu kan post ta'e jechaadha. Viidiyoo akkuma arginu viidiyoon kun post ta'ee jira jechaadha. Anuma kanaan viidiyoo kana irratti tuquudhaan mallattoo sheerii fi akkasuma liinkii isaa baafnaa jechaadha. Duuba deebineeti app store keenya keessa application nu barbaachisaa buufannu media tab kan jedhu kana jechaadha. App store keenya seenna media tab download kan jedhu kana buufna jechaadha. Immoo buufadhee jiruuf open jedheetiin seenutti jira. Haala kanaan open jedheetiin seena jechaadha. Media tab kan jedhu kana sana booda kanatti iddoo qullaa kana na baasa. Faayiliin isaa keessa kaa'achuu danda'a jechaadha. Fakkeenyaaf amma Facebook gara Facebook keenyatti deebineet viidiyoo barbaanne sun liinkii isaa baafnaa jechaadha. Viidiyoo kanarratti tuqneet erga viidiyoo ta'uu isaa adda baafannee kan barbaanne sun share kan jedhu kana tuqneet mallattoo liinkii isaa baafnaa jechaadha. Liinkii kan jedhu san tuqneet sana booda liinkii isaa appilikeeshina buufanne media tab kan jedhu kanatti san keessatti jechaadha. Achi keessatti liinkii isaa iddoo gubbaa irratti arginu kana iddoo kanatti galchina jechaadha. Iddoo qullaa kanatti paste goona. Gara keessatti copy goona, asirratti paste akka goona isaatti goona jechaadha. Sana booda viidiyoo keenya al tokkoon tabsiifna. Viidiyoo keenya irratti haala kanaan erga nuuf fide booda viidiyoo kana al tokko irratti kan tuqne booda tabsiifneet ilaalle sana booda mallattoo xiyya tana tuqne jechaadha. Xiyya bulee mataadhaan kan garagalte botoon gara jalaatiin jirtu kana jechaadha. Mallattoo xiyyaa gara jalaa kana tuqxu sana booda viidiyoo waan kan jedhu kanarratti tuqxu jechaadha. Sana booda mallattoo sana erga tuqxanii gubbaa kanarratti nuuf bu'aa jira jechaadha. Iddoo mallattoo diimtuu xiqqoo isa yoo tuqxan haala kanaan iddoo daawunlood jedhetiin nuuf mul'isa wanta nu Facebook irraa buufanne. Sana booda viidiyoo keenya keessa seenneet viidiyoo keenya bu'uusaa check goona jechaadha. Haaluma kanaan nuuf bu'ee jira jechaadha. Wajjin arginu kanaan asirratti nuuf bu'ee jira. Ammas viidiyoo kana gara qafoo keenyaatti dabarsuudhaaf isuma tuqneeti. Sana booda save to camera roll kan jedhu irratti tuqne jechaadha. Save to camera roll erga tuqne booda save complete nuun jedhee jira. Sana booda gara save keessa seenneeti tuqne jechaadha. Gara gaalaarii keenya haaluma kanaan akkuma wajjin arginu nuuf bu'ee jira jechaadha. Viidiyoo reeffachuutti ilaallisan isuma akkasitti nuuf bu'ee jira jechaadha. Waan nu daawwattaniif hedduu galatooma. Viidiyoolee keenyaaf share post akkasuma hiriyoota keessaniif daddabarsuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.